Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadheen dhufee jira jechuudha. Akkasuma guyyaa har'aa karaa baankiitiin illee qabadheen dhufee jira jechuudha. Baankota keessaa guyyaa har'aa baankii Hawaashiin biyyoota 6 qabadheen dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaarra immoo maatii taatan laayik gochuun viidiyoo kanaan ganumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jenna jechuudha. Viidiyoon kun namoota hundaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Keessattuu warroota Itoophiyaan haala ta'anii gara Itoophiyaatti birrii ergataniif daldalaadhaan meeqanaa ta'e jechuurra salphumatti biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraatan isaan dubbadde kanaan baay'ifatanii yookaan shallagatanii ergachuu hin danda'amaa jechuudha. Birrii ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef birrii hamma qabasan immoo isaan jedhe kanaan baay'ifatanii amma ta'uu baruun hin danda'amaa jechuudha. Akkasumas karaa guyyaa har'aa akkuma jedhe karaa baankii Hawaashiin immoo biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraatan baankii Hawaashiin yoo ergatanii jechuudha. Irra ga'uun yookaan argachuun hin danda'amaa jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa itobilaakmaarketiin qannasee jira jechuudha. Baay'ee qannasee jira. Kan birrii 3 birrii 4 birrii 10 irree kan qannasee jira jechuudha. Guyyaa har'aa dhugaa dubbachuudhaaf birrii 10 kan qannasee jira jechuudha. Baay'ee qannasee gabaabumatti guyyaa har'aa torban darbee dheengadda baay'ee dabalee ture jechuudha. Baay'ee qaala'ee asoolee ka'ee ture amma immoo gaddeebi'ee jechuudha. Tokkichumaan gaddeebi'ee kalee charree baay'ee qaaliidha jechuudha. Guyyaa har'aa immoo baqa qannasee jira jechuudha. Dhugaa biyyoon hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Guyyaa har'aa gabaabumatti karaa itobilaakmaarketiin biyyoota 20 qabadee dhufe keessaa biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Biyyiin qannasne hin jiru jechuudha. Karaa itobilaakmaarketiin qannasee jira jechuudha. Amma kana qabadee akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa Yawwaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Iswiis firankii, Koronnaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii, Yemen rihaalaa fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin illee akkasuma biyyoota beekamoo kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo qabadhee dhufee jira jechuudha. Biyyoota 6 qabadhee dhufee jechaadha. Akkuma jedhe amma Ameerikaa doolaarri irraa hiikaa jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 65 fi saantiba 34 jechaadha. Dhugaa baay'ee qannasee jira jechuudha. Naannoo birrii 6 qannasee jechaadha. Doolaariin guyyaa tokkoon jechaadha. Dhugaa baay'ee qannasee jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 37 fi saantiba 01 jechaadha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 20 fi saantiba 15. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Awaashiin jechaadha. Birrii 89 jechuudha. Birrii 89 fi saantiba 00 jechuudha. Kun salphumatti birrii 89 sharafachaa oolanii jiru jechuudha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 7 fi saantiba 38. Hoomarri haalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 29 fi saantiba 46. Duubaa dirhamiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba 02. Akkasuma immoo Duubaa dirhamiin tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 33 fi saantiba 53. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 03. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 32 fi saantiba 83. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 41 fi saantiba
29 Bahareen Dinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 38 fi saantiba 33. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com birrii 23 fi saantiba 00 salphumatti birrii 23 jechuudha. Birriin Chaayinaa tokko jechaadha. Kan itti aanu Joordaan Dinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 32 fi saantiba 82. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi Sterlingiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 20 fi saantiba 22. Akkasuma immoo Paawundi Sterlingiin karaa baankiitiin birrii 100 fi birrii 83 fi saantiba 93. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 92 fi saantiba 14. Akkasuma immoo Yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Hawaashiin jechaadha birrii 100 fi birrii 58 fi saantiba 95. Swiss Frankiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 5 fi saantiba 10. Kuronnaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 06. Ijipshaan Paawundiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 40. Kan itti aanu Yemen Riyaalii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 68. Paakistaan Ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 58. Kan itti aanu Israa'el Shekeliin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 88. Kan itti aanu Hindiyaa Ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 88 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin guyyaa har'aa immoo baankota keessa baankii Hawaashiin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Egaa gabaabumatti guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin baay'ee qannasee jira jechuudha. Biyyi hin qannasne jiru. Biyyoonni hundumtuu tokkoon qannasee jechuudha. Dhugaa kan birrii 10 irree qannasee jira jechuudha guyyaa har'aa. Birrii 10 illee birrii 9 birrii 7 bakka hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Baay'ee qannase karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan guyyuma tokkoon gadi bu'ee jechuudha. Baay'ee gadi bu'ee garuu karaa baankii Hawaashiin sanumaa jechuudha. Baankaa akkuma jedhe immoo guyyaa hunda nan dubbadha. Karaa baankiitiin dhaabbataadha jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin garuu utuma onlaayinii irra jiraniyyuu guyyaadha guyyaatti sa'aatiitti hin geeddaramaa jechuudha. Fakkeenyaaf hanga namaa yoo gadi bu'e kan galgalaa immoo dabaluu danda'a. Kan guyyaa immoo yookaan giddu galeessa ta'uu danda'a jechuudha. Dhaabbataa miti karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin utuma onlaayinii gubbaarra jiraniyyuu hin qaqqayyaramaa jechuudha. Ogguma sanuu hin qaqqayyaramu malee dhaabbataa miti karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin salphumatti jechuudha. Guyyaatti yeroo 3-4 jijjiiramuu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo kanaan jechuu barbaadu warroonni Joordaan Beerut keessattuu mana madaabii jirtanii jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Limeenirree birriin biyya sanii paawundii jedhama. Paawundiin biyya sanii immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundiin Beerutii baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Yemen akka birrii Paakistaanii jechuudha. Salphumatti baay'ee xiqqoodha birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Kanaafuu isinillee gabaabumatti doolaarii fudhattu jechuudha. Anuu doolaarii 3 maqaadhee jechuudha. Doolaaronni baay'eetu jiru. Anuu 3 maqaadhee malee doolaariin baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii jedheen jira. Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhetanan jira jechuudha. Isa keessa garuu isin kan fudhattanii Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Isa ta'a waan ta'eef jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerutii Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarketii.com yookaan gabaa gurraachaa yoo herreggattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerutii jechaadha. Birrii 100 fi birrii 65 fi saantiba 34 herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo herreggattan immoo baankota keessa immoo baankii Hawaashii yoo herreggattanii Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii
37 fi saantiima 01 jechuudha. Kanaan herreegattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa miti jechuudha. Akkuma jedhee warroonni Joordaan mana madabii jirtan diinaara miti jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan limneen irree paawundii miti jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan limneen immoo paawundoota keessaa baay'ee xiqqoo waan taateef isinillee Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.